gaaddisaa hirpaasaa wajjin yeroo tokko maqaa isaanii kaastee yeroo haasawituun hin dhagaha. Wal beekumsi keessan akkam ture utuu isaan mana hidhaan seenin dura beekamu walitti dhufeenya keessan walumaa galatti akkam ture? An hidhannoon Oromoo maqaa abaawootiin dhufu ana dabru hin jiru. Maquma ayfellootiin ta'e abaawoon ta'e dhugaan fincila gabrummaa dhugaa sanii fincilu ana dabru hin jiru. Ijoollee barattootaa ammoo hedduun jaaladha, hedduun kabaja, hedduu isaanii illee jaalatanii hedduun isaan kabaja. Niyyaa warra hafe kana Rabbi yaada isaanii haa guutuufi. Mana murtii ijoolleen 5 kiiloo jirtu, 4 kiiloo jirtu, 6 kiiloo jirtu. Hordofaa turte mana murtiitiyya. Nallee qunnamaa turanii faraqaan na gaafachaa turanii. Gaaddisaa fi Alamaayyoo Garbaa jechuun namaan haalaan walitti dhiyaannu, nama haalaan yaada wal jijjiirannu. Isaan lamaanuu seenaan isaan yaadattu. Nama Oromoof fuulduraaf abdii qabu isaanuu beekanii qaxalan. Rabbiinis lubbuu isaanii jannataa haa kennuufi. Keessattuu Gaaddisaan nama hayyuu umurii isaatii ol nama walitti qabaa Oromooti jeetii yaadaa ture. Nama amala Oromoo hundaan wal baatee deemu seenaan isaa yaadattu. Ani nama san dhabuu keenyaaf beekumsa isaatii miti beekumsa uumaa Rabbiin kenneef uleen ni biraa baasanii tumanii ajjeesanii. Fincila barattoota Oromoo jettu immoo yaadannoo qabaa. Yaadannoo cimaan qabaa fi wal qunnamtiin jaallan qiyyaa san haalaan cimaadha. Ijoollee barattoota irra miicaatu lama wajjin. Gabaabattuu tokkummaan Oromoo achi keessatti mana hidhaa keessatti baay'ee si gammachiisaa, hedduu hamilee si godha. Keessattuu egaa ijoolleen barattootaa dhufte. Namichi fakkeeffama Dr. Biraanuu Naggaa jettanii isa nama saanaa nyaata isaatti ari'ee jechuudha ijoollee teenya jechuudha. Seegalee jecha inni gaafaterraa kan ka'e. Maali Oromoo fi Itoophiyummaa keessaan Oromoo yoo arkanne maali jecha jirurratti nuti hiree murteeffannaa mataa keenyaaf barbaanna. Oromiyaa walaba ta'eef lafaan lollee dhufne yaada ijoollee isaaf turan warra san keessaa Gaaddisaa tokko. Uummanni Oromoo qotee bulaa jira, daldalaa jira, hojjetaa jira. Warra kana hunda gaafate. Warra kana hunda yeroo gaafatu hiree murteeffannaa nuti Oromiyaa bilisa taatee tawaan takkaaf jalaa qabne dhiiga biyya abbaa keenya irratti abboomuu qabeenya keenya irratti abboomuu deebisanii fi achirraa haala kana laaleetiin fakkaata. Oromoo qotee dhihaa bahaan kibbaan kaabaan yaadni Oromoo ala jiruu fi biyya keessa jiru yaadni Oromoo tokko jira. Dr. Biraanuu Naggaa. Yaadni Oromoo tokko. Kanaaf uummata kana 91 booda summii dhuftee kun. Summii kana hoo akkamitti uummata Oromoo kana keessaa baasuu dandeenyaa? Kanaaf wanni kun badee jira. Itti dhiyaannee uummata Oromoo irra dalaguu qabna. Hanju'u kitaaba tokko achi keessatti baasee ture. Kitaaba san jaarsa keenya abbaa keenya tokko jira. Jaarsa amata guddaa qabu. Obbo Birruu Tulluu jedhaniini. Umriin isaanii amma 93 hoggaa dheeraaf mana hidhaa keessa turani. Isaan dhaqee gaafate xumura jechuma san deebiseef. Garuu ilmaan 5 wajjin hidhamee jaarsa kun ilmaan isaa. Ilmaan isaa immoo meeqa jira? Naannoo Shawaa, naannoo Bushoottu irraa hidhamanii. Amma kitaaba kana yeroo baasu akka isaa Oromoon kanarra jirti jee yaadannoo kitaaba san dubbifte kitaaba kanadha. Barbaadee dubbisuu dandeessa. Oromoon
بكتنا جرتي كتابة خنا يا دنو خيتين قد دا قصي قد أجي إباس مالك أنا الدبل سما أورموت إن موري عم دنا زي جو بيزنس كيسا بيه بيزنس نسنا مودي بيه أورمو ورانا بيه جنبو سبني جاري أما حالة خنا الرافعة جارس سن الرب باسه كتابة سن باسه كتابة سن خلنا مفتوحة ميدي ساتنا نللي تبعنا أنا ما رادو بسوم بيخو أبا من رجع سرتو بسا جرّا كده كتابة سنة وكني كتابة باية نتي باية وايد أورمو رت بريسة من هي آخر ستاباسي تاني أكتر دم بس حالي براتوني خينا دلقي في أبدي كتنا نمشي جنبو سبن أكجارو كوسسه براتو تخينا زيتي هذا خيو تخينا كتير ولا ما أبغى حملة إذا خيسة هذا سيدا دوبو وريوان كان حجته قاد سافر وقادا ورمو نرانتن إبديون بودا كبير سونو نوبيت أوروميان تأوروموت يكتات لما بيت إسانو رانتن تأوبوما فلتاني نما خاني يشوف إت تأمو فينشلا براتوتا أورومو أنا يانا أنا تيتيا مداخلية فمكابج أيانا فينشلا براتوتا أمبولو في باية نبيرتوري أول لقال في باية نبيرتوري جوبلتي جاما جوبلتي سنة بيرتوري تكمل دري بحاجرتي أما دري كباجرتي سمي دياس أجانين يرون كدا كوم رني جرتي أجي تكاس نجرتي لان جولي إبدا أما أنا صحيح بيجاني فنم في النجراتو نلاماني تو جرات سجولة باينا مبرفته نتورمهم كنا ما قلقلنا يعتمد لسنيانو يعتمد تخينيا كلنا جولة بكتر كدستي كلنا أكها أتنا برفته كذا تروح في استالك أو تما كلاي برفته بكيس لي أي سجان جولة أنا ما أنتنا يرفن أما أنتنا ورقة برما من مرتب دكان يرو بودامو فينشلا براتوت أوروموك أيان إفن أما إنسان نتي سنمني سايجر بيت نتي سنمني نم تقط نمني ثلاثة نبريسم ولا لو بريسني خايني أما اللي يادا متى إنساني خاين سادينكم يرو خاين تو ولا وان ديناف أبدي كتجيسو هما ورن بيلا هفيه أنك بافنو رساسة تكفلنا هيرمنا الموت كده رساسة تكبتنا هذا جو برو أما أنت نبرون تمني مرتي لكن جهان سلاسة بكساتنا سان لكن سنت جولي كانوا دندهاني وانك بمجين دينها أكوان جيني برو سنتك سمبو دايانا بوتو تاكو فان كبجي أنا لمن هيدا أنا جولا بينا رابطة أما برون جزنت أني أتقول إيه بنا تنفسي تايرو أن إيجو أما أنتنا نتنين جنة سمو خو تانيا أملين جا أما مرتقان تني تيسي صحيح قربيتنا وجين باي تابل بسني باي ولا يعني مرتقان تامارا جلنا البابر تبامي ديساتا أما خود تانيا تخلينا لا عنجا ألوم على ديما يولين تاني تونا خلاص تونا زالتي ألوم على ديما أما إسام تغرين تمون إساني التنتجهم ما نتني مني ما في يوصل تني من ما فوني ديم نسانيتو إسام سولات ساير أما أنتنا تكفي قالفته هرمنا عندي ينجر بل الروح يكوني وهم قافلني وانتي مهكا كبمتي وانتي مالين جيب صحيني لولتي
jennaan akka na barbarruu xiqqoo takka barreessine harka qabamtee naan jaan barruu barreessanii sin harka qabamte haa qotta nyaadhaati uleefif qopheessaa tuuttaa walirra dabalaati haa uffadhaan jeen tole wanta eega dhufte booda ittiin qophaa'a amalaan qabu keessaa dandeettii qabu keessaa wanta kan gad dhufin nin eeggadha eega dhuftee keessa seene immoo jabinaan onneetii tana keessatti uumamaa rabbinaa qaba dafaa nyaata nyaadha buna keessanis dhuga qofoo wal gubbachiisii teessanis daddabala uffadhaan amma namichi sila Oromoo jaaniin kun afaan sirrumatti hiikeef namicha shaalaqa warquma warqa shaalaqa warqu tasaan shaalaqa makana afaan wanni hiikeef sirritti hiikeef afaan Oromoodha afaan sirritti hiikeef waan kana ijoolleen daa'imni tun hin barreessine haa barreesse Ali takka asli fi sahay gardiiti alemmu waan kan irraa qubaa'u qabu ijoolleen barruun deemtu immoo ali bira dhayti wala hidhaa dhayti naa fi sahay yaaman አንቺ አሸባሪነት ውጪ አሸብረሽ መጣሽ እዚህ ላሽዴቁፍ ደምታ ሂጂ ፀሐይ ገርቢተና እሺ من بانكي قيسة دلائدي قاها في الجيلة برتوتا بليسي منا نابتي بكي نابتي جيدينا بالريابا والسيرجي جولي في الجلسي سجرتان نامنا نوشان بوتي نانو سنباي فرماتره جاني هدا مالك خنابا والسيرجي كيزي بسيسان ويابا وانا نيتو قبدو أما أنا الشباري هذا اللون نميت يا صحاي مرة يا صحاي الشباري متن عن بوليتيكاني شكمة كبمي يدين يا صحاي جاب سخيخا أنا مو نم تقولين قبل ما أنتي ركنني بيتي نم تقولين جولين اسني بيتي تاي أكسي بتاعت ست مرتسني أنا مرتسني تبيرو قرانا مقبضوجي أصلي متى قبضتي خكفلتي يرو إسين وصلت فيدمي دبرسو سني قرانكو ما الغدو فيتي سلاسي متى قبضتي خكفلتي استدي وباتي ما الغدو فيتي تيسيتي سيفتي بك أما اللي لباسني نمر بعد دام باسني جراني اللي جرال كني جولين بوليسوتا تديرا سبونا ده تجرا الترجو سندن دنيا وليس أركون دنيا. هنقوم نتبرون تنو وبقبضو أما جولة متي السنة السيف على جدوس جالل تنجرتو وجار سجارتي قاتي متي ويسي عسرت دلائد الملي ويباور دلائد الملي ومن جاني هل كان راز على ما تنتهي بسني أليس دانجل شام ما نسيتي إقل كاور مني قلم بودا جولة نسيت تمني فوقنيت الدقايني يرونتي بقى ما قلبودا قوما لاستيقا لا لاستيقا خنا شبو إلكتريكا خنا كلا كون نجرو خون أنا نسا خون نجرو شبونا كانت دي قوما خيسا خايتني قوما بكحركا قفا بيقي بكحركا ساكا بدن هاتو منيسن نمامتي بيقي harki isaanii immoo akkasitti dhawusa waan dhukkubsuuf gommaatti qaayatan bootanii qaayatanii ijoollee tanatumaa bulanii cafaqanii amma ganama shaayii fi buna gisee daabboo fuudhee gisee geessuuf kuula nuufitii kuula ijaa mallattoon tun boodanurraa baddi yaaqannaa itti dibannaa jaanii akkasitti yeroo dheeraaf mana dukkanaa osoo gadi hin bahin qorqorroo keessa turanii bahanii simman boodatti haftee amma dirree qabsoo jirtu tun warri kaan bilisa jaanii isin walgayitis deeqaa turtee waan adda addaa hanga warri amboomitti gadi dhiisina isii ijoollee amma sadiitti murteessanii amma sadii isii fixattee baatee fincila barattoota Oromoo yaadannoo sanaan qaba.
نافمو يادن قافة هدو عن هنت خيسا يادن نوتنا هدو يتجمدا في الجلا برتو ترومو وانا ما قديس سو وان كنيرة تندلجمي تو ما نروم تندلجمي أما اللي أنا بدي سوي سوسان جيت نبدأ دفن تبافله يا دافي أمسان متاخي يا إنساني أبو يا دافي كمان اللي برباطي ساتانا يروحون تاو سامبران جرا هذا كيا في كام كيا اللي حمله إنساني نما براتك أروم أركتا نمني براتي أكنا من براتيني نقول قويتا بليا كيني ربين بقى وجاجر إنسان ديك سان ربنا اتجو حاجة باتني حاجة ماني كي هو بيخيسا إنسان الراتوكو أكان قماخ إنسان بهو قما بليا إنسان باسني أرومي الرديد أبدي براكو هذا الديفرسيتي متأنو دا قبدا قبسو كيستي يرو إيران أفتورتي جرتا متأنو كيسان الراكاستي هذا أمجلو الراكاستي والبرك أبدي يرو لالتو في إجرين أورمو في أمة أورمو كسمس قبسو كنا ما تهاجتي يادا أمو ما تهوس كبا جتي يادا متأنو قبسو هنين قبو قبسو جزء جنبر قبسو والقبو يجور نما جباتي والكفسامي نما إرّي أركتيتو والكفسام مرقام غلاتا قبسو يجو متاكي سامالي نما خينيان قال لي قبسو يجو قبسو أديم سديرا قبتي وان سيقمتي سوق قبتي وان سيقدسي سوق قبتي وان بك جراتو قبتي بك تدخلتو دبدي جراتو قبتي قبسو يجو قالوا سبا أورومو أوروميان كتا ميكا قلنا ميكا في قبرو ما جالة ترتي مرقا أبابي يماهو هنقم تكبيخا قالي متأنو قبسو إتي في سبما إفي هنقم تك قبسو يجون حدويتودا جبتودا بيلا جرا ديبو جرا هدامو جرا uffata dhabdee qullaa ciisu jira waan itti loltu kana dhabdee qullaa dhaabbatu jira qabsoo jechuun bal'ina keessatti qabsoon itti fakkaatu qabsoon bal'ina miti maqaan isiitu qabsoo jechuun rakkinaa jechuudha waan kana hunda fedhii uumamaa taqabdu dhabdaa as bishaan jiraate asit dhuguu dadhabda asirraa nyaata fudhachuu osoo dandeessu asit beeloottee ooltee buluu qabda madoottee madaaqee akkaataa itti wallaalamtu dhabda nama san hunda keessa kuteetu qabsaa'aa jira saba ifillee nama san keessa obsee dabreetu saba ifii bilisumsata muxannoon qabu keessaa itti bilisummaa Oromoo yeroo qabsootan eegaru firaan qabaa namarratti hirkadheeti saba Oromoo bilisoomsa jeetii miti. Hayyoonni Oromoo barattoonni Oromoo qotee bulaa ilmaan Oromootu keessatti qabsoonni baqatan qabsoon isaan keessatti jiraatte. Bishaan madda isaaniif manni isaanii. Ifitti hirkannoo uummata saba Oromootiin jiraatte. Ifitti hirkannoo uummata Oromootiin malee sabab tokko Oromoon haa barbaaddu jirtu. Maaliif yoo jenne gaafa Afrikaa kanaaf Oromiyaan akkam ijjiisi? Oromiyaan akkam maaliif barbaachisaa taate hacuuccaanii fi ilaalcha hamaan saba Oromoo kanaa maaf kennamu? Gaafa Afrikaatiif takka ija waan taateef. Kanaafuu
ummanni Oromoo qabsoon uummata Oromoo yeroo sossoo'uu dadhabdee jira. Yeroo waraana hanga harkattillee itti baafattuu qabu jira. Rasaasni loltuun kun diinarraa loltee rasaasa diinaan irraa boojitee loltee ammas fiddee akkas takka daldala. Rasaasni irraa oomishee gargaarsa sanduuqaan bu'uuf hin jiru. Haadhoyi tokko ammoo haa sanduuqaan bu'uuf. Yeroo sossoo'uu dhabdee yeroo kana hunda obsa kana hunda fudhateeti arra isin harka geesse jechuu Oromoo jiru. Haalli gammachiisaan qabsoo keessatti haa jiraatu nama ibsoobe. Haalli gaariin qabsoo keessatti haa jiraatu nama ibsoobe. Nama beekuudha. Mootummaan ni gadditiinsa. Mootummaa takka mallatteessine takka uummata takka mootummaan loltiinsa. Saba cunqurfamee bilisaaf baasuu miti. Qabsoon Oromoo bahaa bu'ii guddoo dabarteeti saba Oromoo bira geesse. Ammallee bahaa bu'ii guddoo nu eeggata. Jechuun teenya beekuudha. Maaliif yoo jenne barataa keenya dhumaa jira. Qotee bulaa keenya manarraa dachirraa buqqaasanii fixaa jiranii. Qabeenya naannoo Oromiyaa guutuutti alagaa kannamee jira. Qabeenya sanii sabboonoonni dhibbarraa harki tokko gargaaraa ture. Haa kennamuuf kunis akka diina nuu ta'uuf kennan. Gaara guddaa ni dura taa'aa rabbiin gaara sana dura haa kaasu. Muuxannoon qabu keessa haala maantanaa haala namni jiru kun tasanan shooruuf keessaa akkam bilisoomu abdiin qabaa rabbiin na bilisoomsa. Nin abdadha humna xiyyaan hin bilisooma haqa namaan tuyne kaayoo tiyya kaayoo dhugaatti kaayoo walaba taate kaartaan kiyya kaartaa walaba ta'ee hanam tokko walitti ni dhanne. Hamallattoon eenyummaa kiyyaa irra jiru saniin immoo isaan qabeenya irreennoon ammoo anammoo haqaan immoo jedhee waan hin abdadhuuf waa hedduunis akkana eeggatu waan hin beekuuf haalli qabsoo ulfaataadha ilmaan Oromoo haalli jiru isin deequu ni mala namni keenya kun akkam jechuu ni mala kaayootuun deemne malee abbaan fedhellee deemuu hin danda'a. Kaayoon ammoo bakka deemuu hin dandeessu. Sirni san namni tokkollee hafuu hin jiru. Nuumi taa jiraachisu lafee obboleeyyan keenya bahaadhaan kaabaa kibbaan shimbirroon mataa isaanii keessaa dhiitusan. Ijoollee badii takkaa dhala dhahaan hiriira baatee rasaasni deebii taateef saniin nu bilisoomsa. Kanaafuu kunilleen wanneen as keessatti dhaammachuu fedhu uummata Oromoo haalli adda addaa isaan shororkeessuun qabu haalli adda addaa godhuun qabu. Haalli adda adda mudate kun akkamiin kun maal ariitii wanni dalagamu jiru. Nuti viidiyoon taane mallas bara Shaabiyaas Yohaanis waan dabalateeti. Maali shawaa tana keessa bakka takkatti viidiyoo jaare afaan haanaayee kan hin jee dura buusee fide. Afaan haayee hujee fide. Kaayoon tun ammoo kaayoo saba isaatiif kan taate. Uummanni keenyallee isinillee dhaamsanii isinii qabu waan baay'ee hadiina nuti qabeenya keenya haqa keenya addi bilisummaa Oromoo immoo hangaan sirriitti beeku hangaan yeroo ammaa keessatti qabeenya Oromoo tokko nam tokkoof achi dabarsee mallatteessee Ameerikaafis taanaan abbaa fedheefis taanaan mallatteessee kan nuuf mirga qabu loltuu adda bilisummaa Oromoo. Loltee qabeenya Oromoof kan bilisummaa Oromiyaatti maal fakkaatuuf jaartee saba isii bulchuudha. Abbaa bulchuu qabnudha. Waraanaanis qabannaa Oromoo sirna qabnaa sirna abbaa gadaatiin. Du'a yeroo sadii sirratti murtaa'e jalaa baatee akkamiin as ga'uu dandeetti? Gaaffii bareedaadha. Murtii du'aa dhugaadha yeroo sadii nama murteessan.
حالة خنا خيستي مرتي دعاء تشوني دوتا إذا سنجان قطعي فتى البوت من الوقت بلسه ما نزنجس تكلم الوقت يرسليني دوتا نانجان جل كباف باي نم جبنا ناخني أبا من خياتي هدوا ملينا خنا توي دوا ويانا مرتي سنة مرتين كايته ويا ندوتا نانجان جمتنا مرتي سنة تربيت مرتين كايته والرومان ريفو يامي والرومان برتو ترومو خيستو صدقا ولانا والرجال برتو نرومو هاجلتوني إيجان سخية كان دفني خلال كان كأ وماي رايت عمستي في مرقد برتوتا دنيا عند صدرك من هي بتلفتين وكلهم ولادين ليبا جماع هريرة على هريرة يا خيسا وبليان كيا سلامنا هي التافسة قافسا نوجينا كسيتي تقوم معنا أكنا إيا مثلا إيا مامي في أما اللي قدان أمة روما قدان كسيتي مرتي دوات تاوي جم باي وفاتا إن باي متاخي خانات تورتشي سيقولا حالي دور دينا جير فولي ساني رواتي من مرتي دواتات سيقرسيسن حالانا ما تادا دوبارتين دنيا عندما نهلتي يفتين كنا مولان طبقا خياس كنا مولان ماي رايت أكاسي أمستين أكاسي موتومان يرودرا نمرتيسن باساني أمريكا راخاسي بيوت أجدا نكون ما تريد هنغان أنجوجا بهنتي براتوني أورومو يرو تكلي ينادي يديسمبر ببيتي يديسمبر كون أكا إجوت واني لا منفكا إجوت بإجوت خنا رتك قالتين إيجنا دوب بفتبودا ملسين بيت حالة تقطن كيجا دوب بفتبودا دوبرتي أورومو دوبرتي تكتسبة السيتيف مرجع السيجا فتة أكمل دوتي خلنا مفيدا ديس هنجو التبيعته والنخم مرجع السيجا فتشون أكمل عمري نسيني روسا من هيدا تسنتو أكمل حالة جوكونون دي العالمية لولي يروتكلي فينشلا برتوتاتيس فينشلا دادتيس كافين نفني غاري مليانة خنرتي بسي دواف نيافيرتا هاجو ياتي مليانة خنرتي من مال جيتشوبا همنا نسيقونو همنا أكم هاجو ديسيتي حالكم بلادا قالت انت لتكت مفتي دعاء اتخنن بياربا خيستي حال لسانيس همناتي خيستي أكا إني بيجي خيسر طبقا بأجتي دابين قديتي فيتي لا سنسرتي أكنا ما جيفتي أمنا ما دا بيكا ما دا تنمو أروم بيسي أروميا خيستي سيب حال خانا ديسيتي واني خسرة والإنفال ليسو جيبا مال الراحة لما براتي في بيا أنباتي بيتكتي بيا رباتك نموني بيقى بيا ربا سنت جارتي دليتوف دربتي جيفتي مرتي دعاء وتخنى مرتي موتومان بيا ربا موتومان توب أمو من لسما فان إساتين طبقاس تابي دوتي سيف انتوجه فالما في توري خنا وجينيزي والكباتاته نمو مركيسا سان روحي نما بافته نمو مركيسا غافتو كون مالتا هاجو لياته حالة سنين نمني فاية أبلو باسي برا باسي مالجا برا نكا أورومو توقتي نكو فامتي برتو تورومو ورج خيسيتني واللي صارومو توقو فين غافتين بيخو أكيد أما توقو غافتني غافتي
Oromiyaatti badii balleessitanii asillee maaliif isin hidhan jee nu gaafate isiniif hin gaafadhe jee kutee nu gaafate sirriitti nu gaafate birrii nu kanneen kutee galatu Oromoo tokko ammoo waa'ee murtiitiyyaa dhiibbaa godhameerraa kan ka'e kanarraa umriitti naa deebi'ee umri irratti gizee naa deebi'us umri irratti qaalittiin hin qufne deebitee dhufte gadi dhiifne etteeni nuti quban qabnu nam kudha nama 50 lama moo 53 yeroodhaaf mana hidhaa sanirraa nu baasanii mana biroo nu kaayanii torbee gabaabaaf xeenaa xaabiyaa haaree qaalitti ijaaran cinaa nu kaayanii guyyaa kaan kottaa bahaa jedhanii akkasitti beeksisa biyyaa naa mudate achi booda eegaan beellee rakkina adda addaa nurra ga'ee rakkina sadarkaa qaliitu akka mootummaa wajjin dalaytu abbaan marreetitu akka mootummaa wajjin dalaynu si godha jedhanii isa lamata hidhanii dhabamsiisanii haala hedduu keessaa baanee my right ministee kana irratti nulleen hojjenne galateeffachuulleen fedha hojii olaanaa dalagaa hojii fudhatama qabu dalagaa biyya teenya irraa illee Oromiyaa jaalannu raamti dansa hajaan qabnu baan eega baanillee waajjira isaanii dhahineef gabaafne waajjirri isaanii akkasumatti Jineevatti barreesse osoo turreegaa achi Nairobi irraa akkas gaggeeffamni godhee jechuudha barbaadeetti maaf seetee dhaamsiniinan qabu keessattuu dubartoota Oromoo warri baratee wahii beeku jaarmanni tokkummaa murteessaadha. Dhaabbii ifii jalatti wal jabeessuuf akka seera duniyaatti dubartiin takka murtii du'aa akkamitti murtaawaa jira. Yeroo dirribee dabessee obboleessa isiitii wajjin murtii du'aa qabattee teesse hambiroo handabre mallee miciyyoo naqamtirraa fidan takka dirribee wajji fidanii faayilii irra jiraachuu ni mala maqaa isillee argachuu ni mala ilmoo luusifti harma garuu murtii du'aatti kannan yeroo ajjeesan san ajjeechaan waan garaa yaade hujinni godhamaa beeke yeroo takkallee ilmoo saniif nuti maal keenye anaadhatu akka haadhisii ta'uuf hin dandeenyuuf sobeeyye garuu silaa dubartoonni Oromoo hambaratee jiru handhaabata bilisummaa Oromoo keessatti akka gaariitti fudhatama qabu baratanillee sadarkaa guddaa jiran hedduu jiraanii maqaa isaanii dhaga'u yoo na dhagahanii sagalee teetana na dhagahan waan takka uumne yoo nuti wal jaarree isaan nu dura deemanii nu jaaranii waan takka iyyanne fudhatama qaba akkas naan jette an mirga dubartootaatiin kanumatti dhageetti isirraa dhagahee dhufe malee fi xalayaa tabaqaan kiyya duniyaa irratti waajjira isaaniitti ergate saniin dhufe malee kara kanaan dhufne yoo ammoo nuti jaarmee cimaa dubartoonni Oromoo bilisummaa Oromoo keessa jiru kun qabaanne hariiroo isaanii hojii qabaanne dubartoota keenya bakkunda gudeedan hamurtee akkanaatti kannan murtii seeraa alaatti kannan akkaataa itti falmannu godhan dhukaasaan alatti waan takkaan alatti mirga uumamaa akka itti gaafannu argan kan ammoo akka kadhattiin kadha akka Oromummaattis isaaniin kadha silaa wanni hin dalagamee gaariidha dubartoonni keenya hambaqate hidhamee haayota bardiina jalaa haayoon baqatuun jireenya tokko haayota akka qabaachuu bar if jiraachisuun dura qabsoo dura if jiraachiftee qabsoo jiraachifte warreen akkana hada qabuuf dubartii jechuun haadha jireetti waan hunda beektu kana hundaa jaarmiyaan nuuf gajeetiin eega akka seera
Itoophiyaatti namni harma obaasu namni garaa qabu murtiin du'aatti kan namtu jaa. Garuu seerrisan nama biroo irratti dalagu Oromoo irratti ni dalaga murtiin du'aa sana maali? Kanaaf hedduu nuti namarraan fagoo jirra warri haqa hin qabne warri waa takka hin qabne laatee seenee jira wanni biroollee maafee wanni ni barantumaa takka addunyaa keessa dubartiin Oromoo iyyannee keenyannee boo'isu keenyannee akka bakka nuu qabaatu jaalalli tokkummaan humnaa warri baratee iyyannaa biyya kana dhagee waan kanatti silaatti yaate waan bareedaa dhufa fuuldura keenya gara keenya jeetii yaada. Arran obbo lolarraa hin deebitu battala qabannaan hin kaatu waan jedhamu yeroo baay'ee dhageenya kanarraa mee xiqqoona himi. Shamarran obbo seenaan isaanii yaadattu hangafoota qabsoo kanaa jira sadarkaa olaanaatti bara dheeraa dura warra ajajee lolchiisee jira garuu bara amma dhiyoo keessatti fakkiif warra akka Yaantuu Dagaa warra akka Lalisee Nadhii ammoo loltuu qofaa miti artistis waraanas bohaarsitee loltuusi warra akka Raggaatu Roobaa warra akka Hulanii shamarran 91 boodallee baay'ee jira. Shamarran gamtumaan tollaa ililbee aadaa ta'e yeroo loltuu lolchiiftullee ililbeen aadaa ta'e shamarran Oromoon aadaa qabdi gizee ilmi mirgaan galee haati ni geerarti gizee jaarsi mirgaan galee jaartiin ni ililchiti. Tun akka shamarran woboo qofattu osoo hin ta'in akka aadaa Oromootti illee haa jiru. Shamarran woboo dabeessan agarre bifa manaa godha. Yeroo adda baanu yeroo bobbaatti deemnee adda baanu booda jaallan badii isin walirratti hin dhagahin. Badii jechuun badii baalagee waan kana walirratti hin dhagahin. Wareegamteetii haa dhagahu jennee adda baanu. Gara kutattudha. Garuu qoonni qabsoo keessa qabdu xiqqoodha. Bakka tanaan qofne aaduma hawaasa keessa jiru. Lakkoofsaan xiqqoodha jechuudha. Lakkoofsaan xiqqoodha. Warri gama wallaansaatiin gama ergannootiin warri halaammaa qabsoo tanaaf warra akka ummaa Oromoo amma kanaadaa jirti qaallitti guddoodha. Garuu hojiin isii hojii wobooti. Qabsoo tana bara 92 yeroo hamtuu san keessatti akkamitti baraaruu dandeesse gama ergaatiin namaan haalaan murreessisanii wajjin galateeffadhu. Warra akka Dinqinash Dheeressaa warra akka Siistar Zawudituu hedduudha. Hawwan keenya warra akka Ayyoo Milkeessaa lakkaawee hin fixu. Hawwan na biratti rakkina na wajjin gidiraa harkan woboon garaagarummaatti ilaalu diinaaf deebii deebisan akka woboo rasaasa deebiftutti diinaaf deebii akkam deebisanii warraan haalaan galateeffatu keessaa woboon ammoo siyaasaas ni baala warri gandari warri damee siyaasaa jira warra damee loltuu jira warra damee fayyaa jira kanarratti dirqama dhaabnee fi saba Oromootiif lubbuu seenessan osoo guyyaa tokko gufachiise warra raawwate haala bareedaa fi haala gammachiisaa nama gammachiisu gama naamusaa bakka reefurraa neetteesi naamusa jechuun gaafa nuti qabsoo keessa turre naamusa dhaabni keenya nu barsiise hedduun itti gammada. Tokko haasawaanuuf yeroo eeggachuu lamada jaala qabsooti waliin irraa
naamusni naafi isa jittuu jiru immoo naamusa jaallummaa obboleeyyummaa haa akkam hedduun itti boona dhaabni adda bilisummaa waliin hedduu galateeffadhu kana silaarra maqaa jecha asli Oromoo kana hin argatu waan dhiira harkisaa dibannaa urgooftuu dibannee deemuu hin dandeenyu huccuu harka muraa uffannee deemuu hin dandeenyu kofoo nu qabdu uffannee deemuu hin dandeenyu waan kana lamada rakkina shamarran qabu nuti rakkina hedduu qabna rakkina sanillee obsitee damboobaan naannoon nuti turree gammoojjiidha gammoojjii hamaadha bakka bishaan hin jirre jira bajaallan keenya handhiiraa mukooddaa qaban osoo nuti hin gaafatin namni tokkollee na dhuguu hin jiru sigalee qabsoon shamarran godhan haalaan ulfaataadha garuu gabrummaarran ulfaatu namni ammoo rakkatiin wayitti bahu wayii bahuuf ammoo qabsaa'uu qabda nuti amma nuti warri as jirru waa hedduu bashannanna an sodaaf hin booyu beeku warra dirree jiru saniin na duraa mul'ata keessattuu akkaan itti ture naaf beekaa fedhiitii ijoollummaa fedhiitii uffata namni uffatuu fi jireenya namni keessa jiraachaa ture san keessa hin jiran ijoolleen achi jirtu san ammoo akkamiin godhuufi qaba amma waan an duri fi fedhu san atilleen akkas akkan godhutti maal godhuu qabna ijoollee sanii michiyyoo kalee fiidiyoo keessa arge mana hidhattiin dhiisee dhufe arrachi jirti anammoo Ameerikaan jira hedduu nadhagaa an baqatuu kiyyattis akka sodaattutti ni filaala garuu rasaasaa na keessa jiru han narraa bahee fi rakkina mataa kiyyaa miila kiyyarra qabuutu nin bahallee hin jenne abbaan mana kiyyallee nin bahan jenne kun hundinuu nu dhagahamuu qaba shamarran manni biyya faranjii kun nutti toluu hin qabu bakka jiraannu dhabnee akka dhufnetti haa fudhannu bitti namaa biyyuma namaati sitti sin baattan maal baattan dhiise sitti sin oromiyaatu biyya keeti siifi lammii biyya tanaa wal qixxaamiti nuumiti warri gurraacha si dhalatee akka itti ilaalamu nan beeka hangas takka godhuu qabna kanaaf ammoo jaarmeenni dirqama nama jaarameetu wal gargaarsifata warra jaaramu kanallee isin warri miidiyaa kana beeksisa adda addaa gootanii fi rakkina jiru ibsitanii fi akka gargaartanii isin jaa galatoomin. Asli yeroo kee fudhattee gaaffii deebii kana nu wajjin gochuu keetii fi maqaa egeree miidiyaatiin hedduu galatoomi isin jechuun barbaada. Ulfaadhu nu jiraadhu. Gaarii atis gaaffii kana sagalee tiyyaa fuutanii uummata bal'aa Oromoo biyya naannoo tana jiru naannoo keessaniif haala akka carratti warraan arginillee gurra waan naaf dhuftaniif galatoomaan jaa duraan dursee ammoo rabbiin kiyya yeroo galanni isaa kunuunfamatti isaa ga'u hasadarkaa tanaan nagahee nama bilisoomnaa shakkinaan isiniin jaa ifirratti abdiin jiraadhaa galatoomaa isinis ulfaadhaa bakka ta'e birilloomne isinii dhaala. Gabroomu mannaatu abilanne saniif ijillee daggaala seenne seenaa dhabduudha lubbuun kusanne mirgaa keenyaatti diinaan dabboon